Akkam jirtu nagaa keessanii ani ganaman kaanee adaadhaan koo ganama kaate ganama qorratti ka'innaan jettee fiishii kaatee eessumee koo qursii hojjettee gaggeessitee ani immoo qursii hojjechuuf kushinaas keessa seeneen jira. Adaadaa koof qursii hojjechuuf ka'aa jira. Iddoon dogoggoretti immoo na gorsaa. Akkuma argaa jirtan amma shunkurtii quncisachaan jira. Shunkurtii adii quncifa'ee lafa kaawwa'eera. Adaadaan koo suuqii keessa jirti. Akka ishiin na argituun barbaadu boodanitti argisiisa. Viidiyoo immoo isa ishiin hojjechaa turte ilaaleeni haqee bilbilarra. Amma shunkurtii irra kaawwa'eera. Isaa booda shunkurtii bisheeffa'ee ka'ee zayitiin itti go'a. Zayitiitti go'ee ka'ee qullubbii adiin itti go'a. Qullubbii adiitti go'ee barbareen itti go'a. Kan kanarraan kan hafe immoo ani haaraa waan ta'eef adaadaan koo isinitti haa himtu. Guys, amma ani adaraatu natti kennamee jira waan ta'eef adaraa kana simbiraan qaqqabsiisuun dirqama natti ta'eetu jira. Adaraa nyaachuun sirrii miti. Viidiyoo kana sirreessite bakka ati viidiyoo hojjechaa turte naan qaqqabarra achirratti argu taanaanii naan jettee jirti jechuudha. Intalli koo viidiyoon eessarratti akka gadhiifamu yuutuubii maal akka ta'e hin beektu. Garuu viidiyoo naan hojjechaa ture argiteetti haga uftee natti dabalamteettis immoo isaa kaameraatti kennee viidiyoo waraabdeetti jechuudha. Amma ganama kaatee uftee bilbila banii naa kennee jette. Ka'umsuma isaarraa sinii ka'u akkuma isheenis immoo dubbachuu yaaltii gaa kaameraa fi saaraadha hin sodaatti. Garuu immoo waan akkanaa goroggoruu jaallatti maatiituun eeyyamu malee anatu bilbilatti kenna malee ati bilbilatti hin kenniinii naan jettee turte. Achi samoona kanagaa sinitti mee ture viidiyoo kaleessa hin gaddaa ta'u taalloon xiqqoo qabeetu ture. Kanaaf jedheen qorratti ganama kaasuu hin barbaanne. Safarri keenya immoo amma kana xiqqoo qorraa jira. Isheen ganama turraftuu abbaa warraa ganamaa ka'ee hojii deemuun dirqama waan ta'eef ka'ee isaaf qursii hojjedheen isa gaggeessee egaa suuqiinis immoo ganamaaf galgala mitiiree kan inni irra caalaatti hojjetamu isaaf jedhee suuqii keessan deemee jechuudha. Achi keessan jira. Achi dhuftee bilbila banii akkam na kaasuu diddee jette dur. Hayi sitti qorreedheen malee sin kaasa baqqaa kana booda taalloo si gadhiisaa jira jennamni bilbila baniiti naa kennee jette jennaani anis immoo maal hojjechuuf qoomii jeen itti kennee jechuudha. Kun akkuma argitanii kushiinaa keessatti nyaata hojjette. Ani lukaaf mataatti xaxadhee ganama hin qorraa keessumaa moonatti akka addaatti qorradhee sinitti machaa ture. Kun bakka kana dhuftee jechuudha waan ajaa'ibaati. Garuu kaameraa akkamitti akka waraabanii itti mee ture erga dhuftee bilbilatti kennee ture waan ani godhus immoo hin ilaalti jechuudha. Achi firfirii maal fakkaatu asitti hojjetteetu shaayillee danfistee kun qursii nu affeertee jechuudha. Garuu waan bilbila yookaan immoo isaa viidiyoo yeroon hojjedhu intina ooldi pooniseedhaan nan qaba. Isattiin bilbila qabatanii jechuudha. Isinii galee isarra kaayee waraabaa isheenillee sumarra keesseeti kan waraabde waan namni waraabee wayiin fakkaatuure. Innaa fi marshee waraabdee jechuudha ooldi poonii yookaan immoo kan bilbilarra kaa'anii viidiyoo waraaban sana kan namaaf qabu qabduu sana nan qaba. Akkasittiin kunoo qursii keenya nyaachaa fataa zanaa jechaa jirra. Amma bakka kanatti wanti nuti odeessaa jirru erga viidiyoo waraabdee waan hojjette kana haga xumuraatti sumatu xumuruu qabaa jennaani na kadhachaa jirti hin ta'uu nan wallaalee nan dogoggora hinnatti kolfuun na arrabsu waan ta'eef itti xumurii waan an beekummaa dubba'eeraa jettiin. Ani immoo irratti jajjabeessaan jira qaba. Akkas ta'eeti ijoolleen kan sii gadiitti xiqqoon iyyuu waan baay'ee dubbatu miidiyaa irratti ba'anii interviiyuu garaagaraa waan akkasiitu jira waan ta'eef ati immoo jalaaftuu ta'uu hin qabdu jeen akkasittiitiin gorsuutti jiraatii qursii keenya nyaachaa jira gaa koottaa nyaadha sa'aatiin illee gara barfatee ture. Ani ganama qursii nyaachuu hin barre egaa achitti barfanneetudha kan nyaannu. Shaayii garuu halkan hirriba keessaa toon ka'ee dhugaa bulee homaa natti hin fakkaatu. Isinii galee jaalalaan shaayiif qabu haga kanaa miti. Baay'ee tokkoon jaalladha shaayii garan deemutti burcuqqoo kootti illee namni akka dhuguun barbaadu baattadheen deema. Asillee baattadhee man dhufe wanti nama ajaa'ibu burcuqqicha kan kanarraa fi qursii nyaachuu ganaman barree barfatee malee.
Achiin booda ani qursii koo nyaadheeni shinkaatee qodaa miicee akkuma argitanii isa booda immoo ani suuqii ilaalaati kunoo mana keessa walumarraa fuunee wal gargaarre akka biyya arabaatti jiraachuun dirqama qimamochi jaallatanis bibbitanis amma kana maaltu mana kosiisaa maaltu dhufee akkamiin mana xaragdanii maal gootanii kan jettanii yoo kaatan waaruma argitan yoo kaatan kosii argitan yoo kaatan saayinaa mandhiqamne argitan kanaafuu akkuma biyya arabaa akkuma mana madaamiitti hojjechuun qulqulleessuun xaraguun massa'uun kanna sun dirqama jaallatanis jibbitanis kunooti egaa akka kanaatti ani bakka kana qulleessaatee jira baay'ee biluutoosiin kunoo isheen harka koo irratti argitanii anachi fidadhee dhufee baay'ee tokko bareeda dimlaayitii garaagaraa qaba akkasumallee biluutoosii yoo konneektiitti gootanii ispiikerii qabaa jechuudha baay'ee tokko sagalee guddistuudha akkuma ispiikeriitti yookaan akka jiippaasiitti fayyadamuu dandeessu keessumatti immoo akka addaatti intinaasaa dimlaayitiinsa baay'ee tokko bareeda egaa nuti jiippaasiillee hin qabna isheen xiqqoon kun garuu baay'ee salphattu tokko jechuudha baay'ee salphata kiiloo hin kaasu kun akkuma argitan amma guyyaa waan ta'eef dimlaayitiinsaan xiqqaata galgala garuu nuti ibsaan ibsinu isumaan fayyadamna baay'ee tokko bareeda jechuudha. Dimlaayitii garaagaraa gosa garaagaraati kan inni agarsiisu fidattanii dhufuu dandeessu biyaansi boorsaa harka keessanii keessatti illee qabattanii deemuu dandeessu jechuudha baay'ee wantinaadha baay'ee salphaadha wantinaa qaba jiippaasii ofirraa qaba dimlaayitii ofirraa qaba waan biraa waan inni barbaadu hin jiru sokkeettii qofaadha bakki ibsaan hin jirretti hin hojjetu ibsaatti sokkaatanii kun akka kanaatti intinaa godhaa dimlaayitii fi akkasuma akka jiippaasiitti waan lamaaf isin gargaara jechuudha. Ani bakka kana akkasitti qulqulleessi isheen immoo bakka biraa qulqulleessite ganama keenyarraa kana fakkaata viidiyoo biraa naga dhufnutti laayikii godhaa fi baay'ee.